Komishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa Oromiyaa dargaggoota godinaalee fi magaalota Oromiyaa irraa walitti babba'aniif malaammaltummaa hambisuuf leenjii hubannoo guyyoota 3 kennaa ture xumure. Leenjichi mata duree garagaraa kanneen akka seera biyyattii fi safuu duudhaa Oromoon qabuun malaammaltummaa dhabamsiisuu irratti xiyyeeffatamee kenname. Dargaggoonnis leenjicha bu'uura taasifachuun gaafilee qaban garagaraa tajaajila waraqaa eenyummaa biyyaalessaa wal qabatu hubannoo fi leenjiin bal'aan walirraa hin cinne kennamuu fi dhabuun gaafiiwwan isaan kaasanidha. Jaarraa kaleessaa keessaa baanee gara teknooloojiitti seenaa dhaloota haarawaatti gaafa dhufnu teknooloojiin wajjin dagaageewwan guddatanii homaa bu'aan qabu jechuudha. Kana beennee nuti illee qaamni dargaggeessaa bakka buunee as teenyu kun dhimma kana hanga gara jalaatti hubannoo walii kennuunis barbaachisaadha. Haa ta'u garuu kun gaadha. Akka dargaggeessa tokkootti teknooloojii sana ani hoogganu taanaan itti fayyadama isaa irratti illee miidhaa guddaa qabaa jechuudha. Keessumaa yeroo ammaa caaseffama mootummaan diriirsee jiru wajjin wal qabatee ragaa adda addaa wajjin wal qabatee mana mootummaa keessatti hojiiwwan hojjetamaa jiru wajjin wal qabatee ragaa dijitaal ta'e daataabeezii wajjin wal qabatee daataa guddaa uumuudha wajjin wal qabatee wanti jiru yeroo baay'ee wanti nu rakkisaa ture meenteenaansii jechuudha. Akka waliigalaatti garuu teknooloojiin kun maali bu'aansaa kan jedhu san irratti haala qabatama magaalaa keenyattinis waan muraasa jechuu barbaadatanii tokkoffaa irratti magaalaa Adaamaa keessatti jaalala achi kaasa turetti kenna tajaajila fooyyessuu keessatti teknooloojiin bu'aa guddaa qaba. Yakka alatti hojjetamu kan hanna hojii wal qabatee konkolaataa bananii yeroo laapitooppii fudhatan qabamee tarkaanfiin irratti fudhatamee jira. Kanaafuu teknooloojiin keenya sadarkaa kanarra gahee jira akka biyyaatti. Komishinarri Komishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa Oromiyaa obbo Abdallaa Ogatee dargaggoonni leenjicha fudhatan hojiirra akka oolchan dhaamaniiru. Akkamitti fayyadamnaa osoo hin taane tarsiimoon teknooloojii Oromiyaan qabu maalidha? Akkamitti fayyadamnaa ammoo itti aanna. Tokkoffaa akkanumatti goggogaadhaan tarsiimoo malaammaltummaa ittisuu keessaa teknooloojiin isa tokko jira. Akkamitti waan jedhu kana ammoo akka hubattaniif tokko. Tarsiimoowwan kana ammoo karaa guutuu ta'e hojiirra oolchuuf kutannoo mootummaan qabu. Kutannoo siyaasaa jennee miti inni jalqaba yakka ittisuudhaaf. Kutannoon siyaasaa mootummaan qabu kanaan ibsamaadha. Yakka ittisuu keessatti iddoo olaanaa qaba. Amma wanti gugurdaan ammoo hojjetameera baay'ee. Kaadaaster lafa sirriitti amma naannoo Shaggar almost in danda'amu akkuma barbaadde lafa dhattee irra ijaartee fudhachuun. Itti gaafatamaan waajjira kilaastara haqaa fi nageenyaa Oromiyaa obbo Geetaachoo Taamiraat sagantaa xumura leenjii kanarratti argamuun yaada kennaniin jijjiirama dhufe itti fufsiisuuf leenjiiwwanii fi hubannoowwan gama kanaan barbaachisu itti fufiinsaan kan kennamu ta'uu eeran. Dhimmoota keessatti akka rakkootti ta'aniif isin kaastan immoo namoota kalaqaa wajjin wal qabatee muuxannoo adda addaa ogummaa adda addaa uumaa adda addaa uumaa jiran kun deeggarsa irratti rakkootu jira kan jettanii isin kaastan kan bakka bakkatti kaasuu qofatu hin ta'in karaa gurmaa'een maaltu jira rakkoo maaltu ta'ee jira dhimmoota jedhan diiteeyil karaa ta'een karaa qindaa'aa ta'een gara biiroof dargaggoo ispoortiitti dhufe biiroon dargaggoo ispoortii immoo karaa qindaa'aa ta'een dhimmoota rakkoo ta'an mootummaadhaaf akkaataatti dhiyaatanii rakkoon kun ittiin hiikamaa deemuu danda'an karaa ijaaramaa ta'een hoo gaggeessine gaariidha. Yoo akkas goone immoo mootummaan keenya hiikaa deema amantaa jedhu immoo nan qaba. Tokko kan lammaffaa sadarkaa godinaatti sadarkaa aanaatti sadarkaa magaalaatti immoo isin achuma keessa kaan waajjira paartii jirtu kaan immoo dargaggoo hooggantuu jaarmiyaa achuma jirtanii waan ta'eef akka paartiitti akka kantiibaatti akka bulchaa godinaatti immoo dhimmi kun achirrattis akka inni mari'atamu godhame isin karaa waan guutuu qabadhaa dhiyaadhaa yeroo dhiyaattan waan guutuu waan qoratame waan adda ba'e sirrii ta'e qabatanii dhiyaatanii sadarkaa isaaniitti waan hiikuun isaanirra jiraatu immoo isaan hiikuudhaa qabu amantaa jedhu immoo nan qabaa jechuudha. Istiraakcharii amma godaatti qabna waan ta'eef istiraakcharii amma godaatti jiru kunis kana hiikaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Deemee leenjiin kun kallattiidhaanis alkallattiidhaanis caasa mootummaa gubbaa haga dhaqee ganda keessa jiru kan isin waan taataniif teknooloojii kana nuti hojiirra oolchuu qaba kan jedhu koomitmentii akka qabaattaniifi.